Sheen Nazir obbo Baqqalee akka dirraan nu gayan ta'isin. Obbo Adam Kabira Jawarin akka dirraan gayan ta'i. No, me hamle Galatoomaa obbo Adamiif Sheen Nazir bakka nu deebi'a. Ulfinni sinirraatu uffisaa jaara. Nullee warra isin uffisu Rabbiin waa godhu. Kanatti aansuudhaan Paaster Fiqaaduu fi Taaddaleen garana nuukoota ijoollee isin guddiftan ijoollee jajjabduu tanamee akka dirraan nageettan kabajaan isin gaafadhaa. Obbo Taaddalee Paaster Fiqaaduun gara kanan naakoota. Yusuf injira. Gara Yusuf gara nakoota. Taade. Red. Paaster Fiqaaduun injirani. Okay. Sagai. Paaster Fiqaaduu okay. Ijoollee babbareedduu gootan asii isin guddiftan ulfinnaa fi kabajaa isaan nurraa qaban obbo Taaddaleen Yuusufiin nuuffisaa Paaster Fiqaaduun Reedwaaniin adda hiikaati kabajaaf kanatti aansuun hangaftichi Oromoo Boorana aadde Ganameen hatantamaan daftee as baatee waan qopheessite san akka jaraan naadhaa qabdu. Booranni akkanaan hangafaa miti akkanaan hangafan jennu kanaaf mee hamleedhaan sabboo goonaa hamleedhaan. Aye, Oromo jirtu, Siaro jirtu, akka isan babbareeddan isanin boonna. Galatoomaa, especially dubartiin teenta siyaatili booda walit deebina Galatoomaa ulfaadha. Amma kenna qabna, kenna tana mucayyootiya kenna. Kennaan kun micciira aadaa kutaa Oromooti harka keeyyatanii sila keessummaanoo nama dhufte horii qalanii horiin suni odarii goonee arraa siin geenne suniif bakka horii sun micciira kana harkatti keetti suniif warra keessummaa kennatti kennina obbo Baqqalaa. Ijoollee sana harka. Ye ijoollee no Ridwan ijoollee tokko Ridwan Yusuf haga nu deemaan jennutti hin deemina bakka. This for Yusuf. Aye, itu duper ya sedang sedang. Sedang. Aye. Galatoomaa gaafa reena odari sanii goone sun dhuftee hawaasiyaatti waliin qalleessanii meedichisanii hiina ulfaadha. Galatoomaa kanattaan suudhaan Siyaaroo Gireed kaampaanii Booying isaan irraa badhaasaa ajaa'ibaati kan nu dhufee jiru isaa obbo Abduun obbo Baqqalaa fi obbo Jawaarii kenna. Inni sun ammoo dhaamsa hedduu qaba. Isa san Abduun gabaabsite.
Madi. Lagi dah. Ya, order dan den. Aku masalah jeru masalah. Ya, abdu dafite wan hawas ni qopheesse tu dura ana jedhe kanafi wan hawas ni qopheesse san obbo Saggaayif obbo Isa dafa Abdu, asma apa? Explaini pada alat kata. Pilaki kana maka hawasa magala Siyaatilin qophaa'e ulfaadhaa Galatoomaa rabbi sinaa kabaju pilaki isaan fakkaatu geeba jechuudha waan isaan fakkaatutu qophaa'ee fi appreciation jedha presented to Baqqala Garba for your sacrifice and unwavering commitment to the Oromo cause jedha presented by Oromo Community of Metropolitan Seattle, July 2022 jedha. Pilaki kana obbo Isatu obbo Baqqalatti naa kenna. Kunis dhaamsiisaa oluma fakkaata kajawweeti kanu hawaasa magaalaa Siyaatil fakkaatu dhaamsi isaanii tokkuma kanaafurran deebi'u kennaa kana namni nuu kennu obbo Saggaayee hangafa hawaasa magaalaa Siyaatil nama yeroo hunda hawaasa kana waliin jiru jechuudha yeroo isaan hidhamaniis du'aa isaatiin maatiin isaatiis cinaa turanii isatu nuuf kennaa ulfaatu Saggiish. wanni asirra jiru piikcharii nama sadihi gaafa beela irra turanii du'a irraa hafantu achirra jira isas akkasitti akka nu hubattan dhaamsa guddaa qaba jechuudha. Dhiifama suuraa qaba isiniif suuraan fadhee. Hamleeka. No, Adam Tabiraf General Aisha. Can I left it? Can I No. General Aisha from yeah. What? General Aisha from Sandafas. kennaan kun namoota asin jirree fi sertifikeetii cimaadha maqaa hawaasa magaalaa Siyaatiliin kan qophaa'e certificate of appreciation jedha presented to Jaal Daawud Ibsa Abdii Raggaasa Jaal Mikaa'el Booran Jaal Kennesaa Ayyaana Jaal Gaaddisaa Gabbisaa Jaal Lammii Beenyaa Dr. Gada Oljira, Jaal Daawit Abdata, for your unshakable stand amid challenges and sacrifices for the Oromo cause, presented by Oromo Community of Metropolitan Seattle jedha. Badhaasa kana General Ashaan obbo Baqqalatti nuu kennite obbo Baqqalaan amaanaa kana waajjira adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti nuu kenna jechuudha. Harkadhaaf.
inni kun isaan qofa duuntaane hidhamtoota maqaa Oromootiin mana siyaasaa jiran hunda kan ammate ta'a akkasitti akka nu hubattan galatooma. Kunis waluma fakkaataa lachuu faajjii dhaaba isaanii qaba ka OFC jechuudha. Hawaasni magaalaa Siyaatil tokkummaa dhaabbilee Oromootiif halkanii fi guyyaa hojjetaa jira. Dhaabbileen Oromoo sabni Oromoo akka tokko ta'u akka waliin dhaabbatu hawaasota akka diiyaasporaatti jiran keessaa magaalaan keenya tokko nuti garaagarummaan qabnu ilaalcha siyaasaatiin waliin qoonnu waliin qabsoofna rakkataa keenya waliin gargaarra qabsoo keenya waliin itichina. Kanaaf kunis kan kenname waajjira OFCT fi certificate of appreciation jedha Professor Mararaa Guddina, Jaal Xurunee Gamtaa, Jaal Hamza Booranaa, Jaal Dajanee Xaafaa, Jaal Sultaan Qaasim, Jaal Gurmeessaa Ayyaanoo, Jaal Harawiq Girmaa, Jaal Mulaatuu Gammachuu jedha. In recognition of your steadfast dedication, Ami challenge and sacrifices for the Oromo cause presented by Oromo Community of Metropolitan Seattle. Isa kana qabsaa'ota Oromoo hundaaf tokkummaa isaanii dhaama recognition isaaniif qabnu hooggantoota maqaa hooggantoota olaanoo koree hojii raawwachiiftuu dhaabbilee lamaaniitiin hawaasni magaalaa Siyaatil gumaachee jira harka dhaa. Kana Jawar tulu obbo Pastor from San Jawarin nuuf kenna jechuudha. Hamle tikkaate ana nyaatu waan nyaanne dhugaa qabdani. Nyaanna nagaaf takka jiinillee ka soomaati. Guyyaan kudhanii kun guyyaa jajjabaa. Kanaaf agartee hedduu isiniin boonna. Kanatti aansuudhaan Ali asmai mee'at David Ali Jabaa guyyaa hacaa ankili protesti ijoolleen ankili protesti jettee nickname beektee fi hamlee beekannaafi waliin hojjannee waliin ceene waggaa lamaa kana ituu waliin dhageenye koreen kun dhugaa dubbachuuf koree wal dhaga'u koree wal dhageenye walii awwaatu Aliin kana qofa miti ankilii sabaaf sablammiitiin beekama Siyaatil keessatti illee sabaaf sablammii hogguu barbaadnu isaan argannaa mee haamilee nu kennaafi siree. Aliin nama ajaa'ibaati. Gaafa rafnees isan nu sossoosa jechuudha. Hiriira hedduu jaalata. Hin dadhabu. Sabaaf sablammoota wajjin tokkummaan inni qabu walqunnamtiin inni qabu ka ajaa'ibaati. Gaaf tokko alaabaa sabaaf sablammootaa dhabnee ufuma alaabaa hunda ka Qimaantiis ka Somaaleetiis ka Sidaamaatiis ka argitee jara ollaatiis qopheessee ufumaa fide jechuudha. Kanaaf intala tiyyatu maal jedhee bakka hiriiraatitti fiiddee harka qabdee na beektaa jedheen eessi beeka jetteen akkamiin na beektaa jennaan ati ankilii protestiitii miti akkamittis wallahi akkasuma jettee. Kanaaf Alii mee harka naa dhaafa gutag badhaasni inni nuu kennu namoota argitee hojii ajaa'ibaa hojjetanii gootummaa ajaa'ibaa agarsiisanii garuu maqaan isaanii kaanetu jira. Eenyuuf akka tan isinum beektanii isinii kaasuun barbaadu eedota Jawar Mohammed harka dhaafme. Certificate of appreciation presented to Geetu Tarrafa, Bashir Hussein, Tamrat Hussein, Yalamorq Asaffa, Sobboqa Qaaqoo, Kennee Duumecha, Daawit Abdata, Boggaalee Dirribsa. In recognition to your October 22nd, 2019 bravery in defending our leader Jawar Mohammed and preventing a catastrophic aftermath in the entire country, presented to Oromo Community of Metropolitan Seattle, July 2022. Harkadaaf Aliin Jawarin nuu kenna jechuudha amaanaa kana. akkana ka hamlee anuun dadhabne isin akkamitti dadhabdan. Kanatti aansuudhaan ammoo kennaa kana eenyuufillee kenninu
anaaf abduu kennaan itti aanu Yuusufiif Reedwaanii sababa qabna nu hoffolcha kennaa inni kennite Animo ka isloo kennaani. akka Reedwaanii kennaa Akka Yusuf kenna. Reedwaan kanaafuu Yusuf kenna. kennaan itti aanu kan Yuusufii fi kan Ridwaanii bakka bu'aa community kanaa kan ta'anii obbo Abduu fi obbo Abdul Aziiztu kennaa fi gara waltajjiittis nafeera. Ijoolleen tun ijoollee ajaa'ibaati. Ijoollee asii guddattee asii barattee jiruu Ameerikaa Magdaanoo waan hunda beektu. Garuu ofirra murteessitee hidhamtee chaaleenjii meeqa keessatti jara kana lubbuu isaanii nu baraaranii kanaaf kabaja addaattu isaaniif mala. Harka dhaafme certificate of appreciation presented to Yusuf Bashir for your dedication and sacrifice for Oromo people and cause. Presented by Oromo Community of Metropolitan Seattle, July 2022. Medalias Kaba, certificates Kaba. Slow Rajal come the car. ajaa'ib hamleen garuu xiqqoo hin xiqqaate Kana qofaa miti hawaasni magaalaa Siyaatil ijoollee tanaaf kennaa ajaa'ibaa qopheessee jira. Siyaatil waan isiin beekamtu keessaa maali? Starbucksiidha. Haga Ameerikaa keessa naannaan akka Siyaatil yaadataniif kaappii bunatti dhugan qopheessineefii jirra. San qofaa miti. Uummanni magaalaa Siyaatil lamaan isaaniitiifuu lamaaniifuu laaptaappii sadarkaa isaa eeggate laaptaappii appilii guddaa qopheesseefii jira. Harka dhaaf. waan dabaa jedhe dubbii booranni akkasumaami ajaa'iba garuu isin hanqata wamaa miti wanni kennan hanqinnan qabdu Ridwaan amaan hedduu si jaalanna certificate of appreciation Ridwaan amaan for your dedication and the sacrifice for Oromo people and cause presented by Oromo community of Metropolitan Seattle, July 2022. Thank you. Kanas argitaniimi? kun ammoo abduun kan akka gaarii ibsee kun ammallee qabsoon Oromoo waan hin dhaabbanneef akkuma kalee Jawaar laaptaappii takkaan miila biyyasii ol garagalchee dhaabee wayyaanee buqqisee jedhe san isaanis qabsoo Oromoo akka laaptaappii kanaan Jawaar gargaaran amaanaa isaaniin jennee kanaaf qopheessinee Galatoomaa jabaadhaatti fuufa. Kana qofaa miti Rabbiin nu badhisee maal haa goonu naaf obsa ganaa yaa abeetu badhaasaa ajaa'iba dhufaa jira guyyaan heexoo waa qabadhee isinit deebi'aa achi biratti dabbara zeelii tokkollee kaa'ee jira isiin aan dagatina. Thank you guys. Kanatti aansinee kennaa addaa qabna. Waltajjii fudhatte naan hin jedhin Abdul Aziz Faasee irraa. Ijoollee lamaan takka asirratti affeera. Ijoollee lamaan abbaan isaanii biyya galee yeroo
qabsoo biyya keessatti shoorarkaan uumame san wareegame ijoollee lamaan takka asirratti affeera ijoollee Madiinaa asnaa kottaa eessa jirtan? Kana kunooti kanuma bakka kanaaf aartiidha. Akkuma duratti haasawa kiyya keessa caqase waltajjiin kun waltajjii wareegamtoota itti yaadannu keessumattuu Haacaaluu Hundeessaa, Abduu Jabbaarii fi abbootii gadaa Karrayyuudhaa ka dhiyoo tana waraana mootummaatiin ajjeefaman itti yaadannu waan yaadannoo saniif ta'u aartii qophaa'ee jira. Aartii san ijoolleen lamaan tun abbaan isaanii yeroo gartee girrigirri san biyya dhaqee achitti wareegame. Kanaaf kennaa kana isaantu kenna maqaa gartee wareegamtoota saniitiin kennanii akka hawaasaatitti dhaamsi nuti jawwee fi baqqeef qabnu amaanaa kana bakka nugaa haqa isaanii barbaada. Haga dhumaatitti namoonni yakka kana raawwatan akka seeratti dhiyaatanii gaafatamaniif akka dhugaan isaanii ba'uuf hojjadhaa ka jedhu dhaamsa cimaa waliin kennaa kana aartii kanatti kennina jechuudha. Kennaan amma kennitu kuni mucayyoon tun gaafni abbaa wareegame gaafa Haacaaluu wareegame jechuudha. Guyyama san wareegame guyyaa san gootota baay'ee dhabnee waan isiin haa kennituu barbaanneef qabna. Kanaafi mee hamleedhaan akkuma abduun jedhe dhiigni nama kennaa faca'ee akka hin banne dhiigni gootaa akka faca'ee hin banne amaanaa akka siyaatiliititti waan kana isaanitti daa'imti kutuun akka nuu kennitu. Kanaaf irraan dhiyaa wanti martuu dhaamsa qaba hamleedhaan mee. This is from Great Seattle. Namni waan kana qopheessee daa'ima kichuu kutan kana namni akka kafaltii tokko malee waan kana nuu qopheesse Biniyaam badhaadhaa Biniyaam Raabaa sorry Minnesota jiraata mee yeroo tokko naa galatoonfadhaani. Horii sii kafalannaan naan kafalina haceen horii guddaadha. Koota hin deemina. You want to say a few words? You want to say a few words? Okay, very quick, okay? Very quick. Make it quick. Very short. Okay. What will it take? Are the screams of our future not the proof of what is at stake? Help us, we're dying, we need change, keep trying. These are meaningless words that will never change. Every day we keep lying to ourselves, looking for a miracle outside of ourselves. First, we need to take responsibility. You need to look in your own heart and take accountability. The truth is hard to accept. The cycle will never stop if you're looking for revenge. Us versus them, there is no such thing. If Oromo is Tokuma, we must all share the blame. And that is the beginning of freedom. That is the beginning of change. Jawar, the power is in your hands. Not because you are here to tell us what we want to hear or fill our minds with pretty lies and dry our tears, but because you know what we need. And that is how we will bring fear and the opposition to their knee. We must wake up. We must rise together. There is no power in the hands of the oppressor. We gave them the ability to manifest oppression. Correct me if I'm mistaken, but wasn't it us who gave the opposition our fate? Believing in the illusion of a developmental state, the world can see through that lie. Freedom is democracy. Freedom is the key to daily life.
Freedom is how we are in the situation in the first place. If you want to be free now, then you take back the power you threw away. We are too busy in America trying to live a great life, okay? But we need to stop lying to ourselves. There is no them killing us, it is us doing it to ourselves. Jawar, I respect you, and I have all my faith in you, but it is not Jawar that needs to change something. It is we the people who must change everything, because he is the reflection of we. He is the representation of our change and our legacy. And until we get it right and fight the true fight, how can we possibly shine our light? Oromia, the truth and peace of Ethiopia. Thank you. मैं हमले उल्का हमले के नावी होता Doga waan nama boonchisaati daa'imman tana kichuu abbaa biraa kutanii Madina Galatoomaa akka gaarii guddiftee ulfinni siif haa ta'u abbaan illee darbu haati jabduun yoo jiraatu akkana guddisti ijoollee. Thank you. Hamlee kennaaf himee Madina. Guddisaa ijoollee keessan karaa kanarratti isaantu boru biyya dhaala. Isaantu boru bakka kana bu'ee hojjeta. Yeah, it's so emotional. Abbaan isaanii Adaamatti finxaaleeyyiin naftanyaa gaafa caaluun wareeganii. I think dhaamsa bareedaa dabarsanii strong message. Thank you Madina. Haadha gaarii qabaachuun ilmaan akkana guddisanii ilmaan waa'ee sabaa dubbattu oomishuun argitee galata guddaa siif kennisiisa. Madina ulfaadhu galatoomisiin jedha. Kanatti aansinee ammaas amaanaa biraa Jawaarii kennina. Bakkeetti kennina. Amaanaan kun in argitanii innis waanuma argitee wareegamtoota Oromootiin wal qabatu emotional taanee wanna jechuu miti haqa isaanii barbaanna akka hawaasaatitti kanaaf sanirratti akka nu hojjetaniif amaanaatti kennina jechuudha. Abduuka akkuma beekamu kennaan kun kennaa obbo Baqqaleen waan Abdul Jabbaar hojjetaa ture nu hundinuu ni beekna. Akkaataa itti inni du'es nu hundinuu ni beekna. Akkuma amaanaa Hacaaluu isinitti kennine dhugaan Abdul Jabbaaris akka baatu nu caalaa isa ni beektanii kennaa kana kabajaadhaan akka nurraa kutee wanni goonu kun marti dhaamsa qaba. Dhaamsa keessan isaaniin gahaa jira jechuudha. Addubbataan qofa duun taane qabatamaan Galatoomaa. Kanatti aansuudhaanis kennaa amaanaattu jira. Isa kana sabboonaa fi dammitutu nuuf kenna. Gomana kotta. Kennoonni kun dhugaa dubbachuuf dhaamsa qabu. Kennaa kana kabajaadhaan namni nurraa fuudhu obbo Jawar Mohammed akkuma amaanaa kaawwan kennine amaanaa kana ni kennina. Gaafa gadi kennaan hiikame suuraa ni argitanii kennaa kan namni nuu kennu sabboonaadhaaf dammituudha. Abbootii gadaa akkatti wareegaman ni beektani. Kanaafi amaanaa dhiigni jaraas akka lafan banne seenaa kam keessattuu bita gittaa kamiin keessattuu gochaan abbootii gadaa ulee isaanii malee halangee isaanii malee hayyuu isaanii malee beekumsa isaanii malee waa harkaan qabani. Isaanis amaanaa dhiigni isaanii akka lafan banne isaan Jawaariif Baqqalee qofatti tun kennine ummata Oromoo guututti amaanaa kan akka nuu geettan akka bakkaan nuu geettan kabajaadhaan isinii kennanna. Galatoomaa. Akkuma beekamu gosti Oromoo karrayyuu naman qabani ala kana akka nuti gosti adda addaa argitee galma kana keessa guunne nama karrayyuu amma dhalataa karrayyuu as keessoo barbaanne arginu jechuudha nama kuba tokko keessa. Kanaaf ummata kanaaf sagalee ta'uu qabna. Ummanni kun karrayyuun Oromoodha.
gosaan gafa namallee asii qabaachuu baatan nu qabanii nuti foon isaaniiti saba isaaniiti kanaaf isaaniif sagalee ta'uu qabna jechuudhaaf kennaa kana qopheessine amaanaa itti kenninee jirra jechuudha. Kanatti aansee akkuma duratti kaasaa turre Oromoo protestii yeroo gartee hiriira ba'aa turretti SPD Seattle Police Departmentiin hedduu eegumsa nu godhanii hiriira irratti akka hirmaannu akka nagaan bobbaanee galluuf hojii guddaan waliin hojjetaa turanii nu gargaaraa turanii SPD bakka bu'uudhaan geeba kana fuutuuf asirratti affeera. I just wanted to say thank you to the Seattle Police Department on behalf of the Oromo community for the past 2 years. They were out there, make sure we are safe on our protest. And I wanted to say especially Lieutenant Damon, who couldn't be here today, and my colleague Sergeant Rees. I wanted to say thank you on behalf of the Oromo community. Thank you. Okay, just go ahead. Yeah, ammallee dhaamsa ajaa'ibaa qabannee dhufuuf deemna. Hin dadhabinaa na jala. Hin dadhabdanire. Akka gammaddan abdii qaba Rabbirraa inshaallah du'aa illee godha. Sagantaan keenya gara goolabamuutti deemaa jira tokko lama jedhe. Gara goolabamuutti deemaa jira asumaanii nyaanni garaagaraa as keessatti wanti dhandhaman jiraachuu baates haasawaa mi'aa fi waan ajaa'ibaa as keessa jiru dhandhamaa garaan keessan akka guutee jiru sammuun keessanis akka gabbatee jiru abdii guddaan qaba. Sagantaan keenya ammas itti fufaa ammas hagadhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeerraa kabaja guddaatiin obbo Jawaaris obbo Baqqalaanis bakkuma kanatti hagadhumaatti nu wajjiniin turu carraa kanatti fayyadamnee guyyaa har'aa kana simannaa isaaniif goonee gammachuu keenya kan baranaa kan bara garee immoo bilisummaa keenyatti gonfannee dabarsine isaanii wajjiniin walitti arginullee akka nu ta'u asumaan hawaa turtii keessan nu wajjiniin taasisaa jennaa. Sagantaan kennaa keenya ammayyuu dhumneettuma fufa. Kun ka ajaa'ibaati. Duratti booyingii isiniin jedhee ture kenna dura aansina malee kanan akkamitti afoo aansitanaan jennaan booda deebee kennaa kana waan ajaa'ibaati. Booyingiin kan xayyaara irratti hin deemani kun bilbilli ka isaaniin hordofnu ka isaanis yoo nuti qalilsine nu jalaa kaasani. Kun ammoo Seattle Starbucksiin beekamti haga jiran adda guyyaa takkallee ta'u akka ittiin dhuganiif goone. Kanaaf kabajaadhaan waan kana anammoo obbo Baqqalee kenna jedhee jira abduun bakkee koffiyyaatti kaa'e. Akkuma Abdulaziz jedhe Boeing aircraft Seattle Washington State wanti ittiin beekamnu Boeing Microsoft Starbucks Amazon kanaan beekamna. Kanaaf aircraftiin kun aircraftii kana yeroo qopheessinu dhaamsisaa addunyaarra naanna'aa jiranii. Kanaaf ummata Oromootiif sagalee akka ta'anii fi bakka fedhan deemanii Afrikaa ta'uu danda'a, Europe, Australia, wherever. Kun ammoo telefoonni kun amaanaa amma itti kennine kana eessaan gaanii kan itti gaafannu jechuudha. Amaanaa guddaa bira kenne amaanaa itti kennine kana eessaan gaanii jennee itti bilbilaa qilii itti goonaa nu jalaa kaasanii hopefully isa jechuudha. Jawwee tana kennaa. Ani jawwee kenna innaan arrii akka ajaa'ibaa baafteerta Baqqalee kenninaan jedhe. Kanatti aansee ammoo nu birallee jiraachuu baatu jabaa
dhiira gaafa giitee jara wajjiin beela guyyaa 40 ture. Boeing haaraa 787 kan jedhamu kan dhiyoota na bahe. Kanaafi kennaan kun akkuma isaan qunnamne isaa wajjin beeloftee dheebottee lubbuu kan kee uummata Oromootiif kennite Hamzaa Booranaatiin akka naageettan jedha. Hamzaa Booranaa ni beektaniimi? Mee hamlee isa kana bakkeen akka amaanaa kan nu geessu. Yaa wanni goonu kun martuu kabajaa keessattu kana maraa godhe jechuudha akkuma duratti. Kanaaf mee ofii harka kennaa. Kanatti aansuudhaan asirratti waan argitee order goone karaarra jirutu jira deliveriin hin taane haqa isaan Ameerikaa keessaa biyya deebi'anitti dalbaa warra abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromootiif qopheessine jira. Xiqqoo nurraa ture sababa gartee holiday weekendiitiin nurraa ture haqa isaan Ameerikaa keessaa deemaniif hin dhaqqabsiifna. Kennaa ajaa'ibaa qabnaa abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo Political Prisoners Defense Teamiif tokko kana lammaffaa haakimoota ogeessota yaalaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo Medical Team isaaniifillee kennaa ajaa'ibaa qopheessinee jirra. Uduu isin asiin deemin nu dhaqqaba. Kanaafuu sunis karaarra jira. Kanaaf beektanii fi harka dhaabamee ulfaadha. Galatoomaa. Kanatti aansinee Oromoo Providers Khadija Zeenabaa fi Jamila asitti affeeraa kennaa qabanii keessummoota kennaaf kennaa qabanii gaban as koottaa. Oromo Providers Team warra child care qabu maqaa isaaniitu ta'u akkasii. Oromo Providers Team nuun jedhi malee child care jedhin jedhanii ijoollee gannuun deebisini gamana dhufaa jiranii waan isaan fidan isaantu beeka. karaa biraatiin mucaan Nagayoo abbaa Nagayoo Huseen Aagoo jechuudha. Mucaan Khadijaatis kennaa ajaa'ibaa wayii jawweefaaf qopheessee jira. Haati harkaa qabdi sanisitti nuuf kenniti waan nuuf qopheessanis itti kenniti. Waan ajaa'ibaati injifannoo jedha harka isaatiin hojjetee jira jedhanii hedduu galatoomfadha. Asirleen jiru haadhatti dhaamatee ergaa kana haadhaan naagayi jedheen. السلام عليكم. السلام عليكم. نجاكم. نولين أرجتي بلوان كأنك أرجتي ركو سنكيسة هيدا سنكيسة أرجتي ركينة سنكيسة باسي ربي سام في ده مرانو غلطوما بقى ربي سنباسي جدا أمتك كأنك هيدا جروف بركو كيسة جرو مرا ربي نرجتي نوهايكي وان كيررت نوهاولت نفيدو يعني كنا بلوان كأنك كننوك أبنا يعني جوهري في كمبيوتر ما شاء الله حملة السلام عليكم
Galatoomaa Oromoo Borobaara obboleeyyan keenya kan gisee rakkatu nu bira dhaabatu kan waliin dalagannu galatoomaa warri horii kennee kompiitara kana bite obboleeyyan keenya kan Oromoo Borobaara Galatoomaa sabni keenya cufti keessanii Galatoomaa sabni keenya cuftuu akkana babbareeddanii dhaqanii dhuftanii dubartiin siyaatilii fi obboleeyyan keenya cuftinuu keessatti provaadorni nu bira dhaabbattanii waan kana sappoorti nu gootanii isinillee baga nagaa nu baatanii akkasuma nagaa Yuusufii fi Ridwaan illee kennaa kennee jira amlee kennaa fi amma kun ka xumuraati Sama miti, kena berarti apa? arge ka dubartii boona Ya, si bona nanti miti keberatan. abochaa sabboo boona Terus ya. okay Keberatan jira. kanattaan suudhaan dhiifama guddaa isin gaafata kennaa yoo dhufe agartee deebisaa jennuuni kanattaan sun abooshaa sabboo goonaa ganame Ayo ni ya matanse. Dua sotan kena kok presiden. isiin ayaamtu Eenyuun? Dubartoota sakkiyaa fa'a. Ni qabnu dhaqqabnu. Kam sagantaa? Dubartoota magaalaa isaatti kennaa qamadii jettaani. Sakkiyaa fa'a. Hayyee dubartoonni magaalaa Siyaatilii kennaa qabu. Zakiyaan fa'aa bakka kanatti argamtanii kennaa keessan akka keessummootaaf kennitan kabajaan isin affeerraa. Harka dafee. Oromoo jirtu baga nu jiraatan hedduu obbo Baqalaa obbo Joharii baga rabbi nagaan isan baasee asin nu argisiise kan qabaseera. Shaatii kana footoo nam sadii gubbaa jira footoo jaatanii alii gubbaa jira obbo Joharii gubbaa jira obbo Baqalaa gubbaa jira jaatanii alii gartee nami cuftiin beektanii 1992 July 2nd kalee guyyaa isaatii kan inni Nairobi keessatti wareegame so is Oromo fighter gartee Joharii fi inni hojja isanii legacy isaa laaltanii qabsoo wanni warri yaa'uuf tokko suniif guyyaa walii roole akka kenna kana maqaa jaatanii aliitiin kennu kabajaan isan gaafadha. Masyaallah. No, bereda. Masyaallah. Sakkiyaa fa'a memang. Hayyee dabareen kan Zakiyyaa faati. Zakiyyaan fa'aa bakka kanatti akka nu argamtan kabajaan isin affeerraa. dhumateera بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم ما شاء الله كمان ببردني ما شاء الله قمتشو قدوك أبنا هايوتن كينيا كاسيتي أركمي فيان نبرتي أركمي الدو يادات الرّي الدو قرتي قدات الرّي ربي قدسن كيسا نباسي أسكيسا نفيده إسان اللي نفيده الحمد لله جنة قالت قدّا قلشنا اتقامنا أكسموان قرتي جيفتي كينيا اللي إن شاء الله إنكننا جيفتي كينيا سبرايز وكمت تشكنيناتي إن شاء الله جنة كسيك وقواد السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. Ada Ridwani harkadaaf. Galatoomaa. Duraan dursee rabbiin galata galfanna galata rabbii jennaa uummata kana asitti arguu kennaaf. Jooharii nutti deebinee hin argina hin jennee turree amma lama tahanii argine alhamdulillah galata rabbii. Rabbii walloo agarsiise galatoonfannaa hagasuma jechuuf waan guddaa dubbachuun barbaadu.
kennaa xiqqoo akka dubartii magaalaa siyaatilitti qabnaa fi soonuma kenninee dubbifna jedheeti galatooma. Assalamu alaikum. Baga dhuftanii Jawaarin illee baga gammaddee sinjaa baga gammanne ani haadha ijoollee reef dubbatteeti abbaan mana kiyyaa Adaamatti guyyaa Jawaari marsan san narraa achitti wareegansanii alhamdulillah inni illee wareegu Jawaari illee duuba'e gumaan ummata kennaa hin baati abdii qabna inshaa Allah galatoomaa isiniin jedhaan. waan ajaa'ibaa kennaan jara kennaan nuuf jarribee nu qofaa jedhani kennaa ol ba'ee mul'atuu miti isin himaare lakki hin himinnaan jedhani na uffolchaa meebii maaltu beeka waan kiisii kan seeraalee ta'uu danda'a kanaaf hamlee kennaafi laki waan mul'ataatiin waan kiisa seenaa hedduu galatoomaa dubartoonni ta'e ulfaadha abboo maal jennare rabbi sinaa duroomsu addaa duniyaa boroo akiraa rabbi gaafa akiraa illee wallaahi fuula rabbiitii warra salphatu rabbi sin taasisin amma gaafiif deebit yaada seena gaafiif deebii kana ammoo haga itti qophooftaniif haga itti yaaddaniif kanaafi Great Oromiyaa Community of Siyaaroo dorgoggootaan ka dhaabbate daqiiqa 3 qofsii kenna gammachuu naafeera waan dabaat mee haga inni dhufuuf walaloo bareedduu guutamaa acha godhe bilbilli kun keeti naa banamuu didee beektan eessa jira okay guutamaan illee hin jiru daf please nama haati manatti dhukkubsattee jira konkolaataa BOE 7521 Volkswagen namni karaa cuftanii jirtan namatti cuftanii jirtanii jalaa kaasaani isiidha dafa daf Indagama indagama duraan dursa Jawaar bakkee baga pindiina jala baasee asitti wal nu agarsiise jechuu barbaada gamaan kara walaloo kiyyatti fufu baga walit dhufnee baga wal arginee barahamaaf cimaa waliin dabarsinee daandii qabsoo irratti hayyuuf goota dhabne akka diinaaf miti rabbiif har'a geenye fincilli gabrummaa waggaa 4 duraa wal ijaaree lammiin hayyuun bane karra gufuu gufachiisaa hunda karaa guuraa aarsaan heddummaatus har'aas geenneerra Oromoo Oromiyaaf goonni lubbuu dhabee jaalala biyyaatiif meeqa lafeen cabee duuti hacee kan koo laphee koo na gubee meeqa lammii keessaa achi buutee dhabe hacee hacee gaafasanii dubbiin kee dhadhaadhaa sirraa dhuge sabni kichuu Oromoodhaa saba boonsisanii qaalii koo fudhattee kinoo yartuun diinni kaampaasiin Usmaayoon itti dararame kan nadii gammadaa keessatti ukkaanfame erguuf kaayyoo gootaa haceen faana deemee dhugaa jirtu baasee haceen koo nyaatame bahuu qaba dhugaan hacee kootii seenaaf seeraaf tolti hidhaa fi ajjeechaan qabsoon gufachiifnee karaa dhugaarraa dhalootan maqsine gootni wareegamuus gootan dhabne tenne dabareen kan kennaa nuti sasiin geenne goota sabni kan goota yeroo maraa kan sabatti ilaallee rakkoo fi gidiraa gootawwan kaleessaa qaban maqaa boonsaa Taaddasaa Birruuti fakkeenya barnoota Maamma Muzammil kan onneen qeerransaa Alamuu Qixxeessaa jatanii fa'aa kan qabne fakkeessaa qabsaayota dhugaa hayyoota gurguddaa sooressa Oromoo jaarraa abbaa gadaa Elamoo Qilxuu fa'aa kan onneen ibiddaa Haaji Aadam Saaddoo kan hin beeyne sodaa
guutama hawaasif leenci baarootumsaa misaa'ila sabaa artist eebbisaa addunyaa abdii kopheetii fi Mustafaa Harawwee har'as baay'een jiru dhukaastonni qawwee goota Oromiyaa yaa Aliyyi cirrii falmiin kan kee falmii sirrii seenaan keessan seenaa dhugaa goota Huseen Bunee diina addaan diigaadde leenjisaa diigoo fi yaa qeerroo nageessoo lubbuu teessan dhabuun nu baastanii masoo walloo sanyiitii yaa ilmaa warqituu diinaaf gadi hin jenne kunoo hangar'attu dubartoonnis jiru qabsoo kana keessa Oromiyaaf jecha lubbuu godhan aarsaa Asteer Gannootii fi Ilfinesh Qannooti asli Oromoo fa'a Aashaa Muhammadi akkasumas Jeneraala Ten akkasumas Jeneraala Ten Aashaa Gobanaa faan hidhattoota zinnaaraa boonsituu sabaati numa keessatti argamti isin goota namaati hedduu Oromoo bara Oromiyaadhaaf kan lubbuu kennanii jannata haa ta'u bariqoonni isaanii waa malee hin kaafne seenaa warra duraa har'ammoo goototatu numa keessa jira kan dhugaa dubbatu kan haqaaf falmatu kan quuqamni lammii irbaasa isaan nyaatu kan seenaa hojjechuuf dabarsee of laatu baga dhuftan nutti hambaa waaqoo guutuu gooticha Oromoo kan keessi isaa adii jawaarin simadha hamileen simadha Jawaar Muhammadi gooticha Oromoo kan keessi isaa adii hamileen simadha baqqee sanyii mootii Oromiyaaf jecha hidhaan dabarsite dantaa bu'aa keetiif ati yoom sochaate daandii qabsoo irratti riqicha nuuf taate hedduu si jaalanna jawwee baga baate hambaa taaddee birruu goota karaa saaqee onnachiisaa dhugaa baqqee baga baate waggoota dheeraadhaaf hidhaan dabarsite mana hidhaa irratti coraan sirraa suute osoo nuuf dhamaatu kinoo har'a geette daandii qabsoo irratti dhaloota oomishte daandii qabsoo irratti dhaloota oomishte karaa keessan dhaallee kinnoo fudhanneerra umrii nuuf dheeradha jiraadha yoo maraa umrii nuuf dheeradha jirodha yoo maraa kinoo as genneerra waan baay'ee taaneerra har'atti hin dhaabbanne rakkoo fi gidiraan hoggantoonni Oromoo itti yaada marraa lama gargar hin fiiginaan dhaamsa kootii bara gargar hin fiiginaan dhaamsa kootii bara hiree Oromoodhaaf Oromiyaa keessatti diinni nu murteessi qawoo keessatti waadaan qabsaayotaa kan nadhii kan kootii kaayyoon Oromoodhaa galma gahuu qabdi kaayyoon Oromoodhaa galma gahuu qabdi hayyoon Oromiyaa wal harcaasinaa ufii wal qeexanii saban artina waltaanee tokkummaan dhugaateen nabaafna qabsoon hin dhaabbattu galmaan gahuu qabna qabsoon hin dhaabbattu galmaan gahuu qabna dubbisaa waloroo ana Galatoomaa Mohammed kanii Galatoomaa hedduu Galatoomaa kanattaan suudhaan gara bakkee fi jawee sin deebisaa an eenyuyyuun kennu waan danda'an Sandura ijoollee taniin please ijoollee teessan qabadhaa galma kana amma daalaara 5,000 adamamtanii jedhanii himanii jiran ijoollee teessan qabadhaa please daala baanii daala keessa deemaa please amma jawee fi bakkee isin dabarsee jira Galatoomaa isaanumatti fuudhaa yaadalee isaan borullee Poortlaandi deemanii hedduu dadhabanii jiranii tin gaafiin illee hedduu gaafatamaa ture kanaafuu garuma isaanii isin dabarse wanni baay'een amma sa'aatiin galmaatii sa'a 8 walakkatti bahuu qabna yoo extra kafalle malee almost sa'a 8 walakkaa ta'eera keessummoonni kennaas hedduu dadhabanii jiranii Give the youth a chance. Let me to Okay, cool. Ijoolleen kotta ka ijoolleen dargaggoo Yuusufii fi Ooyaa Yuusufii fi Ridwaan waliin as kottaa gaman kotta gaman dhiifama nu godhaa sagantaa sun xumuramini Ooyaa Tamiimaan gamana kottu madda walaabuu Siiraaj Little League Eman Team Oromiyaa Siyaatil
Musa fi Anwar gamana kota waltajirra kota Yusuf fi Ridwan Wali. We are going to the closing, please hurry up. Okay, I will Tamima Rajan Taba say very few words. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all my Muslim brothers and sisters. Akam Nagaya. Hi, how's everyone's day going for everybody else? First things first, I just want to say welcome and welcome back to our very special guests. You guys know who they all are. Our own very, very, very own, obviously Magic or Ridwan and Yusuf Bashir. You guys know what we've been going through for the past 2-3 years. The moment is here, they're finally here, so I want you guys to be proud of yourselves. Please, I don't know, give you guys just like a round of applause or something. Thank you guys, I appreciate you guys. They're here, Galatoomaa, Galatoomaa Abdani, and for Jawar and Bakala Garba. It's a great honor for all of us, for the fact that they are here sitting among us today. So that's one of the greatest blessings that this year has brought for our Oromo community so far. So Alhamdulillah, thank you to you guys, thank you to Allah, thank you to everyone that has been there and been very supportive. Appreciate you guys. On behalf of Oya Seattle, those are all the words we have. Thank you guys. Galatoomaa, Bagano Ruftani, welcome back. That's all I gotta say. Okay, assalamu alaikum. Madora soccer team represent Gorea Aslufe. So namni ang galateeffachuu fedhu keessummaan keenya baga nagaan dhuftaniin jedha. Itti aansee Ridwaaniin galateeffachuu fedha. Tiima keenya waan iddoo hojjechaa ture aarsaa inni kaffalee communitiin kun beeka. Hedduu galateeffannaa Ridwaaniin galateeffadha. Hasaa guddaan garuu Galatoomaan jedha. Assalamu alaikum everyone. My name is Imran. I am very happy to see Ridwan and Yusuf back home, and I am really excited to see Jawar and Bakala. And I was a part of Ridwan's little league soccer team, and we missed him so much these past 2 years. And today's a very important day for me and my community because we are finally reunited with Yusuf and Ridwan. Welcome back, Galatoomaa, nadageessu. Galatoomaa obbo Abdulaziz. Arda sila akka nu qopheenetti waan hedduu yaada hedduu badhaasan kennachuu barbaanne ammoo yeroon waan dhiphaa ta'eef hin gabaabsina. Hundi keessan keessatti argamtan Galatoomaa ulfaadhaa kas dhuftan. Duraan dursee baga nagaan dhuftan obbo Baqalaa Garbaa, obbo Jawar Mohammed. Sila sagantaa xiqqoo fi afaan Ingilisiin hiike uummata keessummaatu keenya ka afaan hin dhageenyeef xiqqoo na obsaa nafaaf kolcha. Good afternoon. Team Oromia Seattle wanted to spend a portion of this event to recognize and welcome Ridwan and Yusuf. We have experienced over the past 2 years a lot of trauma. This community has gone through a lot of pain and shock. And so I don't want to go into the details of it, as a lot of the leaders have already mentioned. But I think what I want to recognize is all the people that had received the call of Team Oromia Seattle and worked and partnered with us to advocate for the release of Ridwan and Yusuf. And some of those national, international organizations I want to highlight real quickly are the Oromo Political Prisoners Defense Lawyers, Oromo Soccer Federation of North America, Oromo Legacy Leadership and Advocacy, International Oromo Lawyers Association, Oromo Youth Associations across the globe that spoke on behalf of Ridwan and Yusuf, the Oromo Protest Advocacy Team, and Oromo Media Network. But I would be remiss if I didn't recognize some of our local organizations as well. To highlight a few of them, our local and city and state representatives that we saw today in the video,
the Seattle local media, especially Como 4 News, for picking up our voice and amplifying it. The Seattle University students that helped host a healing circle. The Oromo Community Center in Washington, Dr. Shepard from Evergreen College, Horn of Africa Services, Madolabu Sports Club, Sikomanda Relief Association, Seattle Oromo Youth, and last but not least, the Seattle Oromo Youth Association for their tireless efforts and exceptional leadership in advocating for Ridwan and Yusuf for the past 2 years. Lastly, we thank Ridwan for trusting TOS to help advocate for, or I guess advocate for securing their release and for their freedom. And one of the things I wanted to point out was it took a lot of community effort. A lot of those efforts was you protesting, you volunteered, you donated, you tweeted, you called, you wrote letters, you marched to the Capitol, you marched to the federal building. And if it wasn't for you, Ridwan and Yusuf, it would have been a lot harder for them to be here today on the stage with us. So thank you, Seattle, for all that you've done and for welcoming Ridwan and Yusuf. To kind of end it, we have a small gift that we want to provide to Ridwan and Yusuf on behalf of TOS members. Before I forget and I remiss, I want to recognize some of the members that are not on stage here with us that are part of TOS. Nabila Ali, that lives in New York City. Yusuf Hamid, who is out of town at the moment. And then you'll recognize a few members around here. Elama Musa, Anwar Aman, George Argo, Musa Uke, and Muhammad Ali. Thank you guys all for all your efforts. Thank you. If for 1 second, if I can have all of you guys stand up in welcoming and recognizing Ridwan and Yusuf for coming back, I'd really appreciate that. So I'll give this gift to Ridwan. And I'll give this to Yusuf. Bye, Galatoomaa. Okay. Tahun dan tadi Galatoomaa. Yusufi teko afaan Englishin waan jalabate, I'll speak in English, and then Yusuf afaan Oromotiin dubbata. Wanni jechuu barbaanne, well, it is good to be back, guys. You know, I can't. I get very emotional, and I don't have much word to thank you. I want to thank Oya Seattle, Team Oromia Seattle, Osfana, Madolabu, African Sport Federation, Somali community. Last but not least, I don't know what we could have done without Damitu Argo. Stand up, Damitu. It's a Martinu Damitu Voga. Thank you. Galatoomaa. Ana English fana yala tuko wale jira bi wagga pura chiture. Journey very against the road. No complaint. Experience very darganne. Namni gudda ani Galatiin facho fedi ka Ridwan jede nalatti. Ujoleti ya fi jabti tiya. Nagala jamfata.
fi maatii yakka jiruun horii na bira dhaabatee na jajjabeessee fi maatii Reedwaan haala Reedwaan fa'a galatooma tuntunu kabii immoo namni akka gaarii galateeffachuu fedhu jara tanaan lamaan malee Reedwaan akka gaarii naa galateeffadha. Reedwaan anaa fi obboleessa nama osoo nama lamaan achi jiraachuu baannee xixiqqoo nutti ulfaata. Guyya guyyaan kiniinii walii ta'aatiin achi jirre siyaatiin nu warra sodaataatii miti korommiin keessanillee isin galchite kennu. Galatoomaa baay'ee ulfaadhaa isin jaalanna warri nu dhaabattan warri firii jettan juuttinu warri hin jennellee galatooma baay'ee isin jaalanna waadaa keessan hin nyaanne nulle dhufne galle welcome and anaa fi Reedwaani isinii fi warra kennaa adii fi kennaa qabna. Ammallee dammitu akka gaarii na galateeffadha. Dammichuun sagandii takkallee nurraa dambaane daqiiqaan haadhallee obboleettillee hiriyyaallee nu taate isinillee bakka buute nu dhaabatte galatoomaan nu jajjabeessitee takka gaarii ulfaatu dammitu. This is a recognition of Representative J. Paul. Representative Congressman Adam Smith. Thank you. Do you want to say something? Yes. Jara danni lamaan bakkeen akka baadiyyaatti jawaaranaa fi hiriyyallee obboleessa guddallee baay'ee naa galateeffadha. Mee kaati naa galateeffadha yeroo tokkotti. Isinillee kaa. Siyaatiin jaraaf mana. This is home. Siyaatiin jarrillee akka gaarii siyaatiin hin jaalatti siyaatillee akka gaarii hin jaalatti. Galatoomaa. Ulfaadhaa galatoomaa dargaggoota keenya isiniin boonna. You did a great job. We proud of you. Baga gara siyaatil nagaan dhuftanii welcome home. We really appreciate what you have done for your community and what you are doing for your community. Really appreciable. Kanatti aansee itaa bakkeetti deebisa. Galma isaatiin galmaaf kireeffannee daqiiqaa gara kudhanii nurra dablee jira saddeetti walakkaa cufu qabna. Mee waanuma bakkeen isiniin jedhu dhageeffannee achumaan wal eebbifna jechuudha. Nu hoffolchaa dhiifama guddaa nu godha. Sagantaa keenya gara xumuruutti deemnaa Gaafiif deebii fudhanneetti baay'ee jaallanna ture. Haa ta'uuti garuu yeroonis baay'ee deebiira. Waa ijoollee kanaa wayi tokko duwwaa dubbaddeetan xumuruu barbaada. Yoo dhugaa dubbannee fi Reedwaanii fi Yesuuf otoo hin jirre ta'eeti hidhaan kun nuti kan keessa baanu hin turre. Homaallee nuti nagaamiin akkuma mana keenyaatti keessa jiraannee akka baanuuf ijoolleen kun otoo hin jiran ta'eeti baay'ee. Sila waa'ee Yuusuf waa'ee dubbate tokko inni marqaa fidiitti jedha. Ani kophee fidii jedha. Hamsaan qoricha fidii inni tokko waa biraa fidii jedha. Kana hundumaa al tokkicha waan shan ja'a jenna. Achi keessatti lama yookaan sadii fidee jiru irraa uffata. Ganama yeroo wala ibsiidhan. Hinduubu silaa kan keessan gaaffiin keessan hinduubu maal ta'e immoo jedhan wala ibsi jedha. Kanaaf maqaan isaa wala ibsi jennee warra yeroo mana yaalaa turre immoo yeroo mana yaalaa turre guyyaa digdama guyyaa soddoma nyaata yeroo turre sanii
amalan qabu warra keenya iyyuu yeroo tokko wal lollaa maal jenna hin beeloof namatti sababii beeloof dhufe namni beela amalan qabu poolisiin lollaa hakiimiin lollaa isaan immoo gaafa dhufan immoo waan meeqa jennee isaaniin illee lolla kana hundumaa danda'aniiti kan isaan keessa dabran otoo isaan hin jirre ta'eeti dhugaadhuma hin dandeenyu turre waan barbaannu hunduma osoo lollu osoo itti dheekkamnu osoo maal jennu kana hundumaa danda'aniiti keessa darban ijoolleen kun dhugaadhumatti ijoollee rabbi isinii kenneerra ammallee rabbi isiniif haa eebbisu alhamdulillah jenna waa'ee isaanii kanaaf nuyi sagantaa keenya xumurreerra gaaffii akkasiin qabdan hin beekna garuu immoo yeroo baay'ee nu daangesseerra yeroo baay'ee gaarii qabaanne isinii wajjiniin baay'ee sin jaallanna waan isin nutti kennitan kanaaf kaargoodhaan yoo feene malee fuunee galuu hin dandeenyu fayyaa ta'aa ulfaadhaa yoomillee sin jaallanna galatoomaa isiniin jenna. Let's go. Aga keessummoonni baaniif bakkuma teettan nu tura please.